Zulama badde maal taatee badde warroonni jettanii asumaan viidiyoo kana laala viidiyoo ittaanu ka qabadhe isin dhufuuf koomentii barreessa viidiyoo biraallee ittaanu fidi jedhaati barreessa yoo isin ka ittaanu fidi jettanii barreessitanii ka ittaanullee isin fida as biratti akkuma isin argartan kana nyaata biffee jechuudha ka as biratti himaa jiru abbaa kiyyash garuu sheefiin kabiraati ufu innu mataan isaayyuu sheefiidha maashaallah isin jedhee jira koomentii irratti yaada qabdannaa barreessa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarran kafuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota Zulaamaa shoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaaf kabajaan kiyya sinbiraa jiraatu sinirraa badee ture nin beeka har'a jechuudha waa lama walirratti qabadhe isinii dhufee jira jechuudha kana as biratti namni hunduu jechuudha wanta isinitti fakkaate koomentii irratti barreessaa ani isinitti hin himu koomentii irratti barreessaa isiniin jedha maal fidde dhufte Zulaan akka heerumuuf taate moo maalidha moo heerumtu moo maaliif badde moo hindeette warri jettan gaafiin isin dhiyaate isin fide kun maal akka ta'e surpriseidha gaafii namoonni hedduu na gaafataa turtan qabadhe isin dhufee jira asumaan surprise illee isiniif haa ta'u yaada keessan hundi keessan tokkodhaan koomentii irratti barreessaa achi booda immoo anillee maal akka qabadhe isin dhufee viidiyoo biraa irratti isiniif hima jechuudha viidiyoo kana irratti garuuyyuu isiniif surpriseidha homa takka isinitti hin waan ta'eef homa keessanii ofiin beekaa koomentii barreessaa isinin jedha yaada qabdan وجدها تشوف قصتي جدت قالوا سنين قالوا انا قلا والرابولا وطا شوفي ماري يا نمو اسمع يو لما تدوس يا قبدي وسلامه عليك قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما زوجهما على ما أمر الله به من إمساك بمعروف وتسليم بإحسان زوجت زليخا مولية موكلي حاج محمد بموكل عن كثير على ما تراد عليه من المهر المذكور. قبلت تزويجها له على ما ترضى عليه من Video kan hanga jal xumura jechuudha osoo hilaalin bira hin darbinaa isiniin jedha asirratti jechuudha maatii guutuu jira haadha kiyya abbaa kiyya akkasuma obboleeyyanii maatii hedduutu jira jechuudha akkuma isin argitan kana kinooti video kana kinoo separately abbaa kiyya video kana hanga xumuraatitti ilaala waan isinitti fakkaate yookaan yaada isiniif namni hunduu yaadni nama hundaatu garagara
hundi keessanuu jechuudha yaada qabdanii himaa isiniin jedha wanta isinitti fakkaata jechuudha manguddoo ajaa'iba jechuudha haadhatiyyaati jechuudha akka hootiyya jechuudha yaada qabdan hundi keessanuyyuu asirratti ibsadha yookaan himadha isiniin jedha isiniif saapiraayizii isin haa ta'u video kanarratti waa hedduu argitanii hanga xumuraa ilaalaa isiniin jedha gaafii namni hedduu nagaafataa turtan yoo yaadattan kan ta'e gaafii isin hundi nagaafataa turtanii asirratti isin qabadhee dhufe jechuudha isinillee yaada isin qabdanii fi waan isinitti fakkaate jechuudha namni hunduu yaadni nama hundaatu garagara hundi keessanuu yaada qabdan mataa keessaniin ibsadhaa isiniin jedha anamo video biraarratti akkuma waadaa isin video biraarratti maal akka qabee isin dhufe isinitti himuu ni danda'a jechuudha yaada asirratti garuuyyuu wanta isinitti fakkaate itti yaadaati waan isinitti fakkaate qofa osoo hin taane itti yaadaati wanta hin ta'a jettan barreessaa isiniin jedha anillee video biraarratti isiniif fida jechuudha asumaan surprise isin haa ta'u subscribe like share godhaa wanta badeef kana qabadhee isin dhufe kana makamali ruza bamali ruza batagiti ruza tagatin kana kuno kuni sanambe kuni sino kone umira kuno wali karamila ta kamase alalu mega min kana ara ka kuni ruza tagatira kuni kuno kan marwa dindele kukisi rama mal tu kesa je Kalau saya kasih phone lah dalam apa? Phone. Ajar suruh motu. Oleh umumnya kita nyata mana ya? Apa tu? Aye kunio. Indah motu. Ruz ni kesa juru pasta kesa. Pasta betul. Pasta keki rawana. Pasta keki apa? Kunio nyanyi ada orang mau kuno. Indah motu tere juga ya nama? Akana kunio. Jadi aku cuma nyata ini toko isa kana napakada makali sama ari junatti mabbe ko dhugaa keessani baqa wal keessa sin jalaa baaduu danda'a yaanillee isin dhufuu dhabuu danda'a jechuudha asirriidha isinirra hin laallamu garuuyyuu wanta akkanatti walitti fideefu jechuudha asumaan surprise isin godha biyaansi ufiin haa murteessitaniif malee anillee isinitti himuu ni danda'a jechuudha garuu ofuma keessanii ilaalaati wal biratti qabaati ilaalaati murteessaa saniif waa lama wal bira qabadhee isin dhufee jira jechuudha maashaallah hedduu natti tole jechuudha ana gammachuu kiyya isin wajjin qoodamtanii fi hang isin qabadde isin dhufe jechuudha kanaan dura illee osoo isin gadhiise ni danda'a garuuyyuu walumatti qabee surprise isin godha jedhee walitti qabee isin dhufe waan ta'eef isin wajjin qoodamaa isin jira asirratti hedduu nu kolfisiisaa jiran jechuudha kaameramaan jira obboleeyyan kiyyaa murasaanii akkasuma zawiiwaa beekan ijoollee baay'eetu as bira jira jechuudha asumatti nu kolfisiisaa jiranii abbaa manaa kiyya nama hedduu jira asumaan surprise illee isin haa ta'u hedduu nu kolfisiisaa jiranii gammachuu kiyya wajjin qoodamtaniif isin qabadhee dhufee jira kana qofaa miti paartii itti aanullee akka itti qaxxalu yookaan itti dabalu isin yoo barbaadan jechuudha subscribe tolchaa jechuudha subscribe like tolchaati viidiyoon kun heddummaa ta'e yoo kalaallamu ta'e paartii itti aanu boru isni gadhiisa jechuudha isinirraa waan badee turee fi surprise ni haa ta'u surprise yoo taatanillee anatti himaa isiniin jedha gammachuu nam tokko obboleetti teennaa takka yookaan obboleessa kiyyaa tokko hin gammadani isinillee akkasuma namoonni na jaalatan namoonni na kabajan namoonni guddina kiyya hawwitan namoonni gammachuun kiyya gammachuu keessan ta'e namoonni isinirraa baduu kiyyaaf na yaaddanii baqa yoom dhufti jettanii goggaatanii na eegdan hundi keessanuu isin jaaladha ana walitti rabbis na jaalatu boota guddaa isin qaba hedduu isin jaaladha warri keessan dhuftanii zulaa maal taatee maa baddee maaf baddee maal taatee baddee hin dhuftus yaanni viidiyoo kan kee hanga argine turree jirra maaliif baddee maaltu si balleesse warroonni jettanii keessan dhuftanii na jajjabeessitan wallahi boota guddaa isin qaba isin jaaladha ana walitti rabbis na jaalatu naaf galatooma na ulfaadha umrii na dheeraadha akkasumatti jaalalli isin namaaf qabdanii akkanuma itti haacimu isin jedha hedduu isin jaaladha isin kabaja akka isin na kabajanii fi na jaalatanillee hedduu beeka
hedduu sin jaaladha isinin jedha anaa walitti rabbi sin jaalatu asfuranti jechuudha wanta zabiibaan haasaa jirtu yaadadhee kolfaa jira jechuudha akkuma isin argaa jirtan kinooti asfura jirti jechuudha. Mashallah hedduu namatti tola jechuudha jechuun baqa osoma keesi keessanillee yoo gammachuun qabaannellee ufumaanuu baqa isinirraa balleessanii yaada hunda isinirraa dhibbisanii isin gammachiisanii asfuratti cabcaba akka cabacaba giddimanuyyuu nama kolfisiisa waan baay'ee sin ajaa'ibu jechaadha yoo sokolfuu isin dhufuu baateeyyuu mashallah hedduu namatti tola walumaa galattuu jechuudha isinillee akka gammaddanii akka ittiin bohaartanii akka itti gammaddanii akka naaf gammaddanii abdii guddaa isinirraa qaba viidiyoo kiyya kana hanga xumuraa laaltanii yaada keessan jechuudha wanta hin taanillee asirratti yoo argitan jechuudha qeeqa osoo hin taane yookiin arraba osoo hin taane yaadaan wanti kana akkana godhuu hin qabdulla yoo jettanii yaada keessan koomentii irratti naa barreessa yookaan beebi shaaworii maal jedhama afaan biraatiin beeku ormiffanii beebi shaaworiin akka shari'aatitti hin eeyyamamu hin beeka garuuyyuu yookaan daa'imman kiyyaaf mastaawushaa naa ta'uu barbaada jechuudha isin qofaafillee osoo hin taane isinifillee akkasuma ammoo mastaawushaa daa'imman ofiitiif hin jira daa'imman kiyyaaf mastaawushaa akka naa ta'uu barbaadeeti malee akka shari'aan hin eeyyamne hin beeka maatiin kennallee maatii shari'aa qabate alhamdulillahi video irratti argitaniirtanii dubartoonni maatii kenna hundiyyuu jechuudha hin ajjabatanii dubartiin fuula qullaa deeman hin jiru jechuudha yoo footoo tas ofirraa fuudhan malee namni fuula qullaa deemu hin jiru dubartoonni haati tiyyaa taabbeerota tiyyaa hundi isaaniitu hin ajjabatanii akkuma isin argitan kana beebi shaaworiin hin eeyyamamu argitanii zabiibaa akkasii shaaworiin hin eeyyamamu hin beeka garuuyyuu mastaawushaa daa'imman kiyyaaf naa ta'uu barbaadeeti malee akka hin eeyyamamnillee hin beeka yaada qabdan jechuudha hundi keessanuu jechuudha waan isinitti dhagahame koomentii irratti naa barreessaa isinin jedha wanta as bira dogongorallee yoo jiraate inshaallah hin sirreeffadha yaadumaan wal gargaarree waan jiru sirreessina jechuudha. Video kia xumura irratti deemee jira asaa yoo isinitti dheerate yookaan video yoo isinitti dheerateef difama na folchaa isinin jedha wanti balleessellee yoo jiraate ifamaa hin sirreeffadha abbaa mana kiyyaanillee hedduu wal osoo bakka inillee mastaawushaaf malee fedhii hin qabu shari'aa irratti hin eeyyamamu sababa saniif keessattuu bakka tokko tokkotti uffanni jechuudha qaama namaa mul'isu jira sababa san irratti gammachuu itti hin qabu hedduu jechuudha anillee bakka mastaawushaa daa'imman kiyyaa ta'uu barbaadeeti jechuudha hin beektanii namoonni yeroo akkanaa keessa jirtanii bakka maaltu akka isinitti dhagahamu of dura keessaniif jechuudha argitanii waan akkasii saniif akkasii na ufulcha viidiyoon keellee xumura irratti deemee jira wanti dogongoroo jiraate koomentii irratti akka sirreessu isin jedha subscribe like share tolchuu irraanfatina itti part